Taphni Itoophiyaan Ijiptii waliin taphattu ni eegama. Gareen biyyaalessaa Itoophiyaa waancaa addunyaa bara 2026tiif darbuudhaaf zoonii Afrikaa keessatti tapha marsaa gulaallii xumuraa taphachaa jiruun jimaata kana halkan keessaa sa'aatii 6 irratti gita isaa kan Ijiptii waliin ni taphata. Taphichi Morookoo istaadiyeemii Laarbii Zaawulitti kan taphatamu ta'uun eerameera. Gareen lamaan kanaan dura yeroo waliin taphatanitti Itoophiyaan Ijiptii 2-0 injifachuun ishee ni yaadatama. Gareen biyyaalessaa Ijiptii taphattoota liigota gurguddoo Awurooppaa keessatti taphatan kanneen akka Moo Saalaa fi Omar Moraamush of keessatti qabu qabxii 10 ramaddii garee kanaa dursaa jira. Gama Itoophiyaatiin taphataa murteessaa garichaa kan ta'e Abubakar Naasir gara garee biyyaalessaatti deebi'uun isaa garichaaf carraa gaarii ni uuma jedhamee eegama. Gareen biyyaalessaa Itoophiyaa shaakala isaa isa xumuraa istaadiyeemii Laarbii Zaawulitti shaakalaa jiraachuu fi fayyummaan taphattootaa hundaas haala gaariirra jiraachuun eerameera.